Kaabineen naannoo Tigraay ibsa kana baasee guyyoota muraasa booda naannoon Amaaraa ibsa doorsisaa fi dubbii barbaachadhaa ittiin jedhe kanaaf deebii kenneera. Bulchiinsi yeroo Tigraay iddoowwan kitaaba barataa keessatti hammatamuu himachuun ibsa baase seenaa dhugaa uummataa ragaalee qabatamaa fi dhugaa lafa jiru kan haareedhaa jedha. Ibsi kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraatiin kenname yaadni naannoo Tigraay kan burjaajii uumuu fi walitti bu'iinsaaf karaa banuudhaa jechuunis himatee jira. Kana irratti dabalataan guyyaa kaleessaa jechuunis bitootessa 18 bara 2016 humni Tigraay bakka duraan turerraa socho'uun gandoota aanaa Raayyaa Allamaaxaa qabachuun jiraattota ajjeesaa fi dararaa jira jedha. Ibsi kun iddoowwan ibsa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti eeraman aanaalee waggoota 30 dura irraa eegaluun gaaffiin eenyummaa gaaffiin ofiin of bulchuu irratti ka'aa turedha jechuun ibsa isaa kanaan kan yaadachiise naannoon Amaaraa iddoowwan gaaffiin eenyummaa irratti ka'u jedhaman Walqaayi Xagadee Xallamta akkasumas aanaalee akka Waaflaa fi Allamaaxaa ta'uu eeree jira. Bakkeewwan kunneen hanga waraanni kaaba Itoophiyaa eegalutti mootummaa tureef gaaffilee eenyummaa fi ofiin of bulchuu isaanii dhiyeessaa akka turan yaadateera. Ibsi kun itti dabaluun gaaffiin eenyummaa fi ofiin of bulchuu naannoowwan kana hanga waraanni kaabaa jalqabutti deebii dhabuu ibseera. Daa'imman naannoo sanaa mirga barachuu isaanii akka kabajamuuf naannoon Amaaraa dirqama isaa baachuu naannichi ibsa baasee neeruun kana sababa godhachuun naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwachuu irraa akka hin deebine ibsa isaa keessatti calaqqisiiseera jechuun naannoon Amaaraa ibsa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay qeeqeera. Rakkoon kun karaa seeraatiin akka furamuuf naannoon Amaaraa gahee isaa baachaa jiraachuu ka'eeru. Naannichi bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gochawwan biyyattiidhaaf madda rakkoo dhaabbataa ta'anirraa akka of qusatu akeekkachiisuun mariiwwan fedhii uummataa giddu galeessa godhatan irratti akka xiyyeeffatuuf dhaamee jira. Muummee Itoophiyaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee komii misooma kooriidoorii magaalaa Finfinnee irratti dhagahamaa jiran irratti deebii kennan. Tibba kana magaalaa Finfinnee naannoo Piyaassaa jedhamutti hojii deebisanii misoomsuu eegalame irratti miidiyaa hawaasaa gubbaatti komiiwwan adda addaa dhagahamaa jiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed hojiilee misoomaa magaalicha irratti hooggansa magaalattii waliin yeroo mari'atan kantiibaa Adaanach Abeebee misooma naannoo Piyaassaatti hojjetamaa jiru irratti gabaasa dhiyeessaniin namoota hanga ammaatti kaafamaniif qophii godhame ibsaniiru. ስንጀምር እንግዲህ በህዝብ ውይይት ነው የጀመርነው ተደጋጋሚ ህዝብ ውይይት አድርገን የሮ ጀልቀምኑ ኡማት መሬሲሱን ጀልቀምን መሪ ኡማታ እርድ ዴቢን ጎን ቶኮፋ ቆረኖ ወይታ ጌጌሳን ኮንሰልቶትኒ ስሪት ኡማት መሬሲሰን የሮ ቶኮሌ የሮ ዱም ቶኮሌ ነምኒ ቶኮሌን ሚሶም ከሞርሜ ያድ ከኑ ኬን ሂንጂሩ ኤስ ዴም ኦሶ ቢቲናው ባኔ ኦሶ ወለካ መጋለቲ ፈጋቹ ባኔ ወሪድ ኡንፋ ሞ ቤኘን ዱርሴ ኦሶ ኑ ኬነሜ ለፊራ ካኑ ፊ ለፍኑፍ ባክቡፈም በደላዋ ኦሶ ኑፍ ጎተኒ ያድ ጀዱን አላት ነምኒ ቶኮሌን naannoon kun deebee misoomuu hin qabu haal kanaan jiraachuu barbaannaa jedhee kan kaase hin jiru. Yeroo jaa'ol mareesif yeroo hundaayyuu uummatni duubdeebii gaarii nu kennan. Hedduun manneen misoomaaf kaanii mangandaatti isaan kun manneen 1998 ta'u manneen kooppareeshinii manneen 490 ta'u manneen amantaa manneen dhuunfaaf daldalaa 300 ta'u sheedoonii konteenarootnii fi suuqiiwwan maxxaneen ammoo gar 886 ni ta'u. Daawwan yeroof jedhamanii hojjetaman 89 akka jiranis bareera. Kanneen walitti yeroo idaanu namoota 11 ta'utti naannichirra kaafamee iddoo fooyyee qabuutti qubsiifame. አሎኬት ያደረግነው ወይም ደግሞ የወሰድነው የሰጠናቸው ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ ንጹህ manneen kennineef sadarkaa isaanii kan eegatan qulqulluu kataan maaficaanii kophaat kan qaban kutaa itti nyaata bilcheessan kan qabu yoo diqqaatee kutaa ciisaa tokko kan qaban namoota misoomaaf kaafaman kan keessaa 89 furtuu manaa fudhatanii jiru. Kanneen afaan adeemsa furtuu fudhachuu jiru. Sababoota dhuunfaa isaaniin barfatan. Nuti manneen itti galuu akka danda'an goone qopheessine. ያዘጋጀነው hojii naannichatti hojjetamuu eegaleen wal qabatee qaamota adda addaarraa komiiwwan miidiyaa hawaasaa gubbaatti dhagahaman keessa hambaatu diigamaa jira Oromoo magaalatti deebisuuf yaalii godhamu kan jedhuuf ministeerri muummee Abiyyi yaada kennaniiru. እንደ ሀገር ኔሽን ቢልዲንግ ያልነው ጉዳይ akka biyyaatti ijaarsa biyyaa dhimmi jenne sammuu fi laphee uummataa keessa Itoophiyaan taa'uu kan dandeessu seenaa fi hambaan duudhaan seeraan yoo itti fufuudha. Garuu immoo dhoqqeen abbaan fedhe bukeesse hambaa miti. Dhimma kanarratti miira wal dhiitu namootni qaban jiru. Hambaan Itoophiyaa Laalibalaadha.
hambaan Itoophiyaa Aksuumi, hambaan Itoophiyaa Soofumari, hambaan Itoophiyaa Dallaa Jagool Harar jiruudha. Wantoota yaadannoo irraa qabnu maraan hambaa jennee mana murtiif kaaniin ni gufachiifna yoo ta'e kana simachuuf keessummeessuun sirriin ta'u. Wantootni barbaachisoon eegamuu qaban jiru. Madaalli eegamuu qaba. ዲሞግራፊ ለመቀየር ነው ኦሮሞዎች ከተማ ለመመለስ ዲሞግራፊ ጅጅሩ ኦሮሞ መጋለቲ ዴቢሱፊ የሮ ካኒስ መቃ አዳዳቱ ከነማ akkuma ummatni magaalichaa hubatu demografiin kan jijjiiramu fakkeenyaaf bashaashaa yoo fudhannee jenne jiraataan dhaabbataa bashaashaa akkuma jirutti ta'e namoota Jimma Aggaaroo Mattuurraa dhufanii bashaashatti akka makaman gochuun hojii hojjetamudha. Finfinnee keessa Oromoon hangaa olii, Amaarri hangaa olii, Guraageen hangaa olii, Tigreen hangaa olii, sabni hangaa olii hunduu jira. Magaalli uummata miliyoona 2-3 amma miliyoona 5-6 galee jira. Namni hin jirre jiraatee kan itti galchuuf rakkannu miti. Finfinnee magaalaa eenyu taatee eenyu demografiif akka itti rakkatu naaf hin galu. Kaayyoon isaa kana miti. Kaayyoon isaa Finfinnee hunda keenyaaf miidhagduu akka taatu gochuudha. Kuni oduudha jetteedha. Gochaan ala wanti oduu kana diiguu danda'u hin jiru.